baay'ee hedduu sodaadhaan gara TikTok kana hin fayyadamanii beekuu laafiin hin kennan dhiisna okay. Akkasii rabbiillee si haa jaalatu hamtuu sirraa qabu hamtuu sitti baay'attus rabbii kan keeti abdadhu rabbiin dhiifa du'aa hunda okay. Amma mee fuula duratti maal sirreessuu qaba maal itti fufuu qaba jettee yaadda? Ati moo yaani? Ana gorsa ate qopholummaa tira jedhu fuula duratti anama maal dhiisuu qaba maal jabeessuu qaba mee maal na gorsa? Waan hundaa dhiistee beek akka karaa jarjarullee dhiifteetta namallee arrabsuu dhiifteetta atuu nama gorsu tokko namni si gorsu osoo hin taane amma si maatii kan kee guddisuudha. Rabbiin jaalala namaaf kennee maashaallah dabalee si haa kennu mallee inshaallah ta'ala beeka nama rabbii ofii jaalate namni hanga fedhetti haasidullee waan tokko si godhuu hin danda'an achi booda gara nagorti ati obboleetti diya gurattee akkanaati jechuun qabrii nama qotamu jijjiirisa ora kootti gara bisaadha. Maal akkana akka jedhan beektaa? Anaan manaaf gala namni tokko waan ati qoostu hasi'ani ati baay'ee gisee baay'een qoostu ani waan qoostu na fakkaatan dhugaa dubbachuuf saniif akka jedhan. No ani qalbiin nama dhugaa obboleetti hojii irratti fakkaatatti dhaggeeffataadha wallaa ati sharriitti illee na fudhadhu. Laan wallaan sharri sin fudhadhu maaliifuu yoo ani shira garaa siin qabu si kabaja hedduutu akkasii. Anama barwaan na fakkaatu si amane amma namni biraa waan jedheef naas bakka waan sharriitti na gorsan natti fakkaata. Saniifuu yoo ganti keennallee gargara obboleeyyanii miti nuti obboleeyyan rabbiitti garuu gara musliimummaatitti gartee arugummaa waliin qabnaa musliimummaan keenya dhiiga tokkichaa keessattuu amantaa guddaa kana waliin qabna amantaa alhamdulillah karaa rabbii tokkoffaa waliin qabna taphataniif obboleeyyan miti. Dubartiin islaamaa tattabeef sagalee lolfuuteen dubbattu laakiin dhiifamallee naa godha. Ani duriyyallee gowwallee jaalallee sadanuu qaba. Saniifuu garuu gara rabbii irratti yoo karaa rabbii deebine dhugaa. Araadummaa kana hon qabdu? Araadummaa hon qabdu? Duriyyummaa gowwaa? Araadummaa maaliin tokkoffaa araadaa honi jedhamu sun maali hiikaa isaa naa himime. Araada jechuun I think warra turre jilba kana sani beeka amantii tunaanee yebne warra mataa akka firiizii godhee qalamii dibee maal jedhu san amantii kiyya tunaanee yebne malee abbaan fedhee yoo gabaa baasee nan gurguratanii ma gurguree gala jedhi sanitti garuu amantii tunaanee yebne surree asirraa citaa fi waan asirratti hagaasii badamaan jiran shaashii takka taasirra hidhatan san illee ni ilaallu yoo garuu TikTok jaltee hidhadheera argina nama homaa argita waa gadi malee. Mana keessaa hoo qabdu turre? Hin qabaa haa godhadhu eddamoo sila maaliif na gaafatta? Jechuun meeqa qabdu turree meeqa qabdu? Abitti moo turre lama? Laan shiitii moo amma shiitii akka ijoollee harar uffattu kanaaf uffadha biyya kanatti dura gurdii godhadha biyyatti beekta. Kophee gommaa fa'aa godhattee biyyatti? Ammallee laasitti usan godhadhee dalagadhaa meeqa gaayoo akkatti miskiinummaan dalagatte malee biyya ormaa kana keessa akka argee wanta jetti beekta. Culullee afaan buuta. Horii eegaa guddatte biyyatti mee jireenyi kee akkam ture? Waan ani goon reefa tisaa guddadha. Mana barumsaa kutaa meeqa baratte? Kutaa 9 baradhe. Kanatti akkatti smart ta'e. Eeshi maa barumsa maa addaan kuttee wucaa garii deemu immoo jaalalatti qa'ee barumsa jibbise mee akkamitti addaan kutte kutaa 9 gadi? Garii kanallee beektaa duraan irraan beeku badee biyyaa ba'e waan ta'eef. Wucaa garii kanallee akka namni xiyyaaraan dhufe sanitti hin dhufne beeka akkatti dhufte sanitti dhufe malee. Baaraan dhufte? Maal qaanyii qabaaree dhufe waan ta'u dhufe. Laa dalaga turutti dhugaa. Itoophiyaa rakkaatee baaraan tuudii eeyite? Mee akkaataa karaa itti deemtan Itoophiyaa rakkaate shaashamannee ganda keessan irraa kaate natti gaaf shaashamannee irraa kaatan eessa bultanii achi irraa eessa bultan yaadatta mee akka waan amma karaa deemuu ta'e yoo yaadatte? Ni yaadadha maaliif muudannoo fi baay'ee hin barbaachisu laakiin immoo seenaa mudannoo
kamiidhaa qabu kataa osoo hin ta'in hooma gaarii irraa akkuma yaadannoo isin nama fakkeenyaaf gaafa dura dhaga isii yaada ittisa akkana dhaabate nama gaafa dura biyya bahu jaalallee tiyya barsiisan maqaan waamunurra jaalate saawwaasa barsiisan wallollee mana barumsatiin ari'ee warra fidinaan jennaan warra fiduu sodaadhe ganama barumsa leena ari'anii warra lettillee himuu sodaadhe dubartirratti wallollee barsiisa maqaan waamuun achi subii maagarii nafaa jirtu sabbata isiit irraa birrii 8 hiikkadhee disiisi dhufee jechuun adaamaa yaabadhe osoo adaamaa birrii 10 birrii 10 maagarii jala adaamaa dhufee adaamarraa walancitti dhufee akkasitti walancitti irraa tasaabii kadhee Jibuutii dhufe akkeen Jibuutii dhufee dilee Jibuutii ga'u dallaala kadhee xiqqaadha daa'ima jedhee rabbumaaf jecha baara Yamanii tirana kaa'e Yaman irraa miilaan deemee guyyaa 7 Suudii seene gaafa jalqabaa jechuudha. Akkana waan gaarii laalama jidduu kana keessa beelamuun jira, dheebochuun jira, kadhatuun jira, tumamuun jira, ala buluun jira, kanneen waan fofokkataa kanneen bira tattaree waan gaggaariitiin beektu. Akkatti yaadatu. Maazarii tuuyyuu natume beekta natumte jennaaniin sababni natumaniif illee barumsa addaan kutee mucatti harargee takka jira biyya seena keessa kofalee keessa wanti gurgurti buna gurgurti waliin badee waliin harar dhufe. Ara dhufee dimaa gamoo biyya seenatti hin beeku dhalaa qamaatti sana argeeti ajaa'ibsadhaa oolaa ajaa'ibsadhaa mune dhalaan biyya seenatti dhiirallee hin kafaltu dhiiratti illee waan hamaan deebistu ol jettee illee laaltu qaanyiidha. Biyya san keessatti beeku mootummaan dhalaadha jette malee egaa mootummaan dhiira hin jettu bas dhiirti jalaan dubbattu iyyuu. Eegas isiin na gurguratte beekta na gurguratte jennaaniin anillee hoomaan beeku yoo sawwallaa dhugaa dubbachuuf waan takkaan beeku. Isiin na gurguratte afaan isaanii kunillee hedduun hangalu na gurgurattee deemti. Eegatti gurbaan fuudhee nama biraatiin na gurguratte nama karaa bishaanii nama oofu. Ani biyyoomsan keessa dalagadhee maatiitti deebi'uu fedha malee haadhatii biraa bahee kophaa buleellee hin beeku. Haraa dalagachuu haraa dhaayite shaashamanne irraa. Isi waliin maatiin natumeennaan biqqaa isiin akkana biyya Suudii deemanii akka jijjiiranii guyyaa 2 qofa deemanii naan jetteen akka jibde dhuguma sa'ee jala deemen. Birri illee manaa hatee deemeera birrii 4,000. Birri 4,000 illee jala fudhattee kuma tokkitti naa hambistee na jala gurgurattee. Nagaadeen bunaa ture. Anillee biqqaa. Anillee akkasuma bakka ishee keessi na gurguratte ijoolleen garaan ijoollee miskiina wayii harka seenee ijoollee mucaa ganda kennaati karaa san deemuu biyyaa baheera. Inni na argee na qabte jedhee adeera kiyyatuyyuu karaa hargeessaa kana jira. Inni achi na qabee jennaan isa bira waggaa tokko dalagadhee osuma akkasii dalagadhu ijoollee karaa kana deemtu walitti maachis taaneeti biyya afaan illee afaan Sumaalee xiqqoo baradhee ijoollee as dhuftu taraawuu badee adeera kiyya biraallee adeera kiyya biyya na deemsoo edha hargeessaa ture. Hargeessaa qabee deebisuu isaa ta'uun anjalaa badee karaa baaraatiin dhufee eega dhufee booda Suudii akka itti seenan ni beektaa saqaayyaamii seenanii tumamanii illee rukutamanii illee dhayamanii illee beela haadhee akkasii erga dhufee booda kaayyoo kiyya galmaan ga'uu fi maatii kiyyallee guddisuuf ofillee guddisuuf ta'aa ture. Yoo san beeki qabaan akkanatti nammaanne ammas dallaalillee ani kan dalagattu maal dhufee dalagattu dhufee Naajeraan na gurgurate yoo biyya Naajeraan jiran beektu taate. Baaraarra guyyaa meeqa deemtan baara gubbaa? Sa'a 24 sa'a 29 deemte na fakkaata wanti sun. Karaa Bosaasooti moo karaa Jibuutii? Jibuutiidha. Karaa Jibuutii miti Jibuutii. Bosaasoo? Laashkaatti qoodama guddaa? Xiqqaallee guddaallee miti. Jechuun waan maqaa isaa maal jedhamu? Guyyaa sadi fa'aa sa'aatii akkamitti saddeet fa'aa deemu? Jaraan nama ka'anii gubbaa nama irratti dhalaan akka hin taane dararramamnee dhufne beektaa? Okay. Egaa sigilee baararraa fuuldura hin fuudhee bishaan keessatti? Yamanii an sodaadhe garuu waan biyya baheen beekuuf garuu kotadhee deemu maaliifuu eega biyya bahee eega biyya sirba bahanii morma dhoffatanii taane dubbiin beektaare duullee duunaan ta'u qaltu
جراد موتو أنا بيجي جري بيه دلالي ورا دلقتها اليوم جزيت السيامة اللي بيك تاسي غرغرة وقال ما فوق قاسة دي فاسي غرغرة جارين سيان كبا سيفيدن دلالي سغرغرة أنا كسبنا في دني ناجراني نغرغرة تاني الناجراني ني عرب في قبل ديواتي سديبو دي جلا بدي ورسان جلا إيه قبل رياض في رياض تأكل جلول لين بيتام إسان كم كان يقولون إسان برد في إسان برد تي إسان برد عيد لقدو ما نتراك قبلا إسان برد عيد لقدا تري إيه كسب بدي أوري مدفين ديكو وقعدوا كفدا كرامة ما كنت إيش بقى maal kadhata abdiin jaartii qaba jaartii isaa jiru de shaashamanneeti nama gaarii abdiin akka yeroo istaayila isaa duriyyee sallaalan malee wallaa miskiin akka isaa jiru nama hamaa nama fakkaata nama jiru waan nono riyyaan isaa nuuroo naasir moo nuur kana beeko akka dhiyoo kana Itoophiyaa jiru tokko akka dhiyoo kana naasir tuubi jedhaanii naasir inni yoo karanne inni illee jaartii bareedduu takka qaba nama jaartii qabeedhamu moo ani ittiin yaadu waliin illee haasa'uu hin jaalatu guna malakii namni akka hiriyoonni isaanii warri jaartii qabne jiru ni jirti jarallee ilaali bofni maal jedhe mammaakni oromoodha abbaa uf maraa jedha yoo ati akka argite taanee namni addaas qabu hin jiru yoo ati ofii keetii kiftaamiin taanee namni sintisiin jedhu hin jiru an dammoo gurraatti namni natti jabu samoonni duraa tokko uffata aadaa gurguranii artistii wayii fa'aa intarvii godhanii mucayyoon sun hin sobammoo dhuguma artistiidha ta abdii fa'a biratti viidiyoo galate akka artistiidha maal jaltuu artistiidha jaltuu weellistuu egirii dastuu yoosuu hiriyaateeti ani dhiiraa hoo dhiirallee hin qabu hiriyyaan kiyya reyaala qofa Abdiin ba'aa qabamanii ati eessatti buutanii ijaazaa? Handammaan jira ijaazaa qaata abdii biraa deemeetiin biyya moo ijaazaa gilee galtu eessa galtaa jira bara dallaalarraan dalagaa deema dallaala warra harkarkii kanneen moo dura karje ture amma dammaan jira dalagaaf dammaan deemeera harkarkii bu'aa dalaalum karjee dhabbuuta ati dalaala yoo waan dalagaa isaan irraan deemtuuf mana nan kiraalleen kafaltu waan cannaqamtulleen qabu aslii hojii kennaadhu akkas ta'e maal godhe asliin dhugaa dubbataarraan sila warri koomentii hummaan oduu gongorsaa gowwaa bagaa gowwoome gowwaa diisi odeessini baga gowwoome ani ufitti gowwoomeen sii wajjin gowwomne gowwaan si caaleen jiru amma koomentii tasirneemte barreessitu sun naarin dhiisatti godhati. Kanaafatti bakka amma wal jabeeffachuu qabna. Mee fuula irratti amma namni nu tuffatan warra gugurraacha kana beektaa akkamitti wal ijaaruu qabna jechuudha. Tokkummaan gurraachotaa kunniin akkamitti jabaatu akkam goonee ijoollee gugurraalee finnee garee hidhannee tokkummaa kennoo jabeessina warra diddiimaa kun nu tuffataa jira. Yaada kanatti maal dhugaa ati miidiyaa hedduu quban qabna. Warra diddiimaa kana beektaa baay'inni isaanii osoo akkanirraa haxa oofte daaraa ajaa'ibatu irraa bash jedhaa beektaa ho'ate jettula kuntaali manaa dhumate daakun isaanii duuti amma gabaa takka keessa wal duraa banii darajaan teena waladda bilaali yaadadhu irratti irraanu bilaali laali biraan ibnu raba jajjaba diiniidha baacha inni kasala fakkaatu bikkoo didiimtuuyyu nuti immoo oromoodha oromoon guutuun isaa koosh gurraacha warra diimaa kan ofiillee argatte warri diimaa malkii isaanii diimaa kun diqaa arabaa ta'uun oolan shakkaa jira ammaan keessa qulqulleessinee yaafnu araba oromoodha rabbuma tuume warra diimaa kana yoo akkana fuula isaanii kana tutti aduun illee fuula isaaniirra milikitii nabdu malkii isaanii kun buca bicaa minaamiltee kana qaba beeki yoo akka qumuttitellee dhiiga warra gurraachi kun orjinaala mi'a moomaa dibanneen jiru mi'a nifatti waan takka hin qabnu ofirra لا لا كانت akka gurraachummaa keessan jibban osoo galtii kana namni akkatti haasaa jira jiru kun shamara diimtuu taate nama 1700 kana wallaa xiqqaate ona giifti 5,000 6,000 10,000 kudhan fa'aa kennanii
وانا اللي قراتي ده اللي قراتي تاع اورمو بجيفتي نو كانوا اللي تاع تجيرا دوكو ما تتبارا No gift نو isaanii تاع من جبان maal تودي ذا قراتي ذا كلامي انا كنا جرو نمني سي كنا جرو نو توفى اورمو دي ما دوغارا في اكمل جبان Doktora wanna tuquu qabdu. Ilma namaa irraa waan eegin tokkoffaa lammaffaa immoo rabbi irraa waa eeggadhu malee ilmi namaa homaa siin godhullee homaa siin dabalullee sirraa kan dhusudha. Jecha namaallee mara hin firdeessin. Gocha namaa akkasuma hin firdeessin. Waan ati beektu ofitti amanummaa qabaadhu. Konfidensi keetiin jiraadhu. Warra faranjiin maal jetti? Konfidensi jetti. Atis akkasuma Oromooti yoo deebisnee ofitti amanummaa tokkoffaan onni si bulchu maatii keetiin fi fira keetiif aalii keetiin illee onni si bulchu ofitti amanummaa keeti malee konfidensi dhangaan hin jiraatin aslan. Abadan yoo millee ilma namaa abdachuun sin baasu qilee si buusu malee. Hiriyyaallee filadhu hiriyaa haabatu jira hiriyaa gaariitu jira hiriyaa qilee si buusutu jira. Hiriyyaan gaariin immoo yoo ati rakkatti rakkoo kan keessii wajjin baasu. Bishaan burcuqqoo gimmaashaa irraa siiqicee yoo jalli isaa qoshaashaa qabaate ka gubbaa nadiifa siiqicee ka qoshaashaa jalaa san dhugeetu yoo siif hiriyaadha malee aslan keessattuu warra miidiyaa kana keessattuu ofitti hin amanin hundaa miti kasi jaalatu hin beektaatu waasoo qoshoo waan badaa wayii dubbattee meeqa mataa kan kee kas garagalcha meeqatu iyyuu hamtuu kan kee ati kaleessa dubbataa turte kaara keerii hojjette badduu ati kalee kalaan takkatti keessa dubbatte dhibbaan osii baasa. Kan hunda yaadan hunda dhiibbaan warra kanallee wallaa dhuguma dubbadhaan jala kanatti abbaan feeta waan feetan jettan ana boleetti teessan taafiraati na jaalatanii na jibbitanii homaan an dhibalta waan fudhatan amma deebiti guddina kiyya qophii xiqqeena keenarraan fudhatan obboleeyyan akira keessattuu wal kabajuu guddisaa malee waliin xiqqeessina Oromoo taataniitis dhaamsa isinii dhaamu keessattuu Oromoo taanii afaan uummanni liftiin arrabsaa deemu wal arrabsuu dhiisa dhugaa dubbadha dhugaa irra hundaa والجالة أو الكبجة يقول كبجة نقندي اللي نكبجة يقول كبجة ومن سودات نكبجة أصلي نقارب بتبالي اللي كجيب البت أصلي أنت شو ما يوارب بتشوان أكوا وي أنا مقدر ما لي تقول فهمت يفهم شواجه اللي بتجون أسام واي أمنتي كريستانا الروان تكدبته أمنتي إسلام الروان تكدبته جولين ورموتي ناتكاتي ما لي فو أكوا أمنتي إسلام شوان بيتشان قبلو أنا كان اللي أجندة أقول فهمت يفهم أنا أقول أسمع دابا أجندة أقول أثناء ولا ما فا أيوة emang mesti jadi orang orang dan tuh dubat ini dari rakyat dubat baik bare kai bare du kai tiko habibti thank you kamu maka itu bila jira tai so modum ma te na mu choda re bila murti do ai guraatiin akkasii lama tokko erga takka mucii hooma gurraattii barbaada diddiimaan barbaada gurraattii ta'uu qabdu hundisi dubbattuu keessa achi darbitee waa dubbatta saniifuu jecha rabbiin si haa laaffisu haala kulli haaliin beeku duniyaa kanarratti uumma xiqqoo jiraannaa duutiin jirtii akkuma fayyaan jirtu dhibeenis jirtii akkuma nageenyi jirullee balaan jira waan hunda keessatti garuu obsallee qabaadhu yeroo dubbattu irratti obsa osoo qabaattee irraa wayyaadha obsa jechuun hin beekta oma sabbartu kun jedha rabbiin sabri yoo siif kenne sabrii san keessatti oma jarjartu keessa sabrii rabbii kan kee duuba yaadadha inshallah rabbiin si haa laaffisu wallaanillee gorsan beeku aguma beeku si dubbadhaara jechuudha jarjarri kan kee gizee barbaade dhalaa ta'edallee walitti qabdeetuma dhabama nama gootamee taati kamiyyuu ani fira kiyyaa kun obboleessi kiyya kun obboleettii hin jettu kun dammoo gata kiyyaa kun ganda kiyya hin jettu waan ati namatti toltuu konfidensiin kan kee guddaan ani sanii sitti boonaan ammati nama yaadatti nama guddaa mucattii bareedduu sana nu deettee nu dhaltee jirta waan ta'eef saniifuu sababa isiitiif boru abbaa isiiti jamtee waamamta akkuma arra beeka miidiyaa kanarratti tokkoffaan beekamtu gaafa biyya galtillee rabbii hayyuudhaan beekaanillee biyyattillee namaati jettee jaarsummaan nama gorsitu ta'uu dandeetta. Kasin beena sin madaalin jettu Oromoon moonki ati nama biratti nama kabaja guddaa qabu. Miidiyaa kanarra gizee ati akka lolloltee waa jejjettee waa baballeessitu namni nama hamaa wayii si se'a akkasuma beeki
nama yaadaati jechi nama beekallee wallaalallee kana keessa wanni ani hubadhe nama gaarii ta'uu hanqu nama namaaf yaadu rabbiin akka beektaa